السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفوني جرجرتو قالواني في قالوان إدي الدنيا رت ترجمتني بجنا قاداتني ربي الساعات يوم جتنتنا كيسان إسين جهي أني تموتو بيئة أنا جه كوتي جالت ربي إسين اللي أكنا جانا أفتاتن أبدي كوا warri maatii kiyya taatan hedduu takka galatoomaa isiniin jedha. Warri haaraa gara chaanaala kiyyaa dhuftan kottaa maatii kiyya ta'anatti dabalamaa subscribe like godha. Warri maatii kiyya taatan ammoo like yeroo hundaa ta'aa isiniin jedha. Qaqaaleewwanii fi gaggaariiwwan kenna mata dureen tiyatan har'aa oduu durii kutaa 8ffaa qabadhee isiniif dhiyaadhee turtiin keessan afaanaa ta'u chaanaala kiyya subscribe like gochuu hin dagatina. Bilis ijoolee Oromo walaa jajjabeessanu warri chaanaala qabanii hundaafuu subscribe like haa goonuu fi warri maatii taaneef ammoo like haa goonuu fi warri maatiin taaneef ammoo maatii walii haa taanu walaa jajjabeessinu isiniin jedha. Warri hin qabnellee kottaa banadha walaa jajjabeessinu isiniin jedha. Asumaan suduudhaan gara oduu tiyyaatti isin dabarsa. Naachaa fi weenniidha. Mata dureen tiyya naachaa fi weenniidha. Bara durii weenii tokkotu laga qarqara muka tokko irra jiraachaa ture. Mukicha irra firii mi'ooftuu argatu haalaan bareedan jiraachaa ture. Guyyaa tokko naachi laga san keessa jiraatu tokko firii mi'ooftuu biqiltuu kana nyaachuuf waan barbaadeef weeniin akka ishee firii tokko laattuuf kadhate. Weeniinis tole jettee firii tokko darbitee fi naachichi firii isaa nyaatee waan itti mi'oofteef akka isheen dabaltuuf maaloo firii tokko qofa naaf dabaltaa jedheen gaafate. Weeniinis tole jettee ammas dabaltee fi yeroo kana naachichi gammadee firii san darbitee fi haadha warraa isaatiif fuudhee geesse. Haati warraa isaa firii san nyaattee waan itti mi'oofteef firii kana eessaa fiddee maaloo nageessi jettee abbaa warraa ishee gaafatte. Naachichis haa ta'u jedhee bakka weeniin jirtu waliin dhaqani. Haati warraa naachichaa maaloo firii 2 qofa naa darbuu jettee weenii kadhatte. Weeniinis firii 2 darbitee fi haati warraa naachichaa guddaa galateeffattee nutis laaqana si affeeruu feena jetteen. Weeniinis yeroo kana ani muka irra qofa jiraachuu danda'a. Bishaan keessa deemuu hin danda'u akka keessan jetteen. Haati warraa naachichaas rakkoo hin qabu nutis ni beenna si geessina homaa hin taatu hin sodaatin jettee walii gara mana isaaniitti deemani. Utuu waliin deemanuu amma sa'aatii itti laaqana keenya nyaannu dha jedhee naachichi haa ta'u waliin nyaanna jettee weeniinis jalqabani. Nu wajjiin laaqana nyaatta sana booda irbaata keenya immoo si nyaanna jedhee naachichi. Yommuu kana dhageessu weeniin hin naate iddoo galtuu dhabdee akka bishaan keessa hin buuneef ni duuti. Daakuu waan hin beekneef kanaaf carraan ishee hin qabdu. Isaan kadhattee of oolchuu qofaadha. Akka ta'e beektee anaa mitii firii mi'ooftuu san kan isiniif laate maaliif ana nyaattuu jettee kadhaa jalqabde. Naachichis nuti kan si nyaannuufi foon dhabnee miti. Akkuma beektu nuti gowwaadha. Ati immoo abshaala. Akkuma kee abshaala ta'uu waan barbaannuuf onnee kee nyaannee abshaala taana jedheen akeeke. Yeroo kana weeniin tole abshaala akka koo yoo ta'uu feetani haa ta'u. Garuu amma onneen koo hin qabne muka irratti dhiiseen dhufe waliin deemnee haa fuunu jetteen naachichaan. Onneen kee muka irraa
keessaa jedhee gaafate. Onnee koo muka irra kaaya jetteen naachichatti yommuu kana dhagahu dhugaa sehee waliin haa deemnu jedheen. Waliin deemanii yeroo iddoo mukaa gahanii weenniin daftee gara mukaatti utaaltee itti kolfuu calqabde. Isin gowwoota akkamiidha yoomi kaleessaa weenniin onnee malee jiraata jettanii yaaddu jedheen. Koottaa muka irra yaabbadhaa onnee koo fudhadhaa jettee kolfa ishee itti fuftee jedhama. Weenniin akkasii obboleeyyan kiyyaa abshaalummaa jechuun qarummaadha jechuudha. Abshaalummaa jechuun qarummaa yookiin bilxummaa illee jedhama. Rabbiin bilxummaa akka weenni sanii fi sammuu ishii kenne sanii yaada ishii kenne san ilma namaatiif illee nuuf illee haa kennu jedha. Akkuma beekamu naachi kuni maali wanta argee jedheetiin jedhe bishaan keessatti yeroo argate nama beelladaa bineensa hin jedhu hin nyaata. Oduu qarummaa qabaatee yookiin addaan nama baasu ka ta'e hin dhiisu bineensota akka ofiitu garagalee nyaata jechuudha. Bishaan keessatti qurxummii argatee bakka waanuma argate waan ija isaatitti dhufeetiin jedhee bineensota keessaatis beelladoota keessaatis namarraayis waanuma arge inuma nyaata jechuudha. Rabbiin akka isaa sanis nun godhini irraa waa hubattan jedhee yaada. Deebi'eetis hiika hedduu of keessaa qaba. Yoo irratti ilaalamee hiikkatame jechuudha irraa barnoota argatan jedhee abdii qaba. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Chaanala kiyya please subscribe like gochuun hin dagatinaa isiniin jedha. Warri maatii kiyya taatan laayikii, warri ganahaa haaraa dhuftan ammoo maatii kiyya ta'a isiniin jedha. Nagarra naa tura. Aga kutaa 9ffaa walitti deebinutti kun kutaa 8ffaa. Amaanillah.